Garee raachotaa seenaa gabaabduu tanarraa waan hedduu barattan jennee waan abdannuuf hanga dhumaatti akka dhageeffattan isin affeerreerra. Gareen raachotaa tokko bosona keessa deemaa osoo jiranii isaan keessaa lama boolla gadi fagoo tokkotti kufan. Raachonni kuuwwan boollicha marsanii ilaaluun boolli jarri itti badde hedduu akka gadi fagoo ta'e yommuu argan abdiin xiqqoolleen akka hin jirre raachota lamaanitti himan. Haa ta'u malee raachonni lamaan waan warri kaan jedhan tuffachuu murteessanii boolla keessaa utaalanii ba'uudhaaf yaaluu jalqaban. Raachonni boolla keessatti kufan carraaqqii hedduu dansaa ta'e godhuu yoo itti fufanis garee raachotaa gubbaa boolla sanaa jiran gonkumaa achi keessaa bahuu waan hin danda'amneef carraan jiru harka kennachuu qofa akka ta'e iyyaa itti himaa turan. Dhumarratti raachi tokko waan warri gubbaa jiran dubbataniif xiyyeeffannaa kennee harka kennatee kufee du'e. Raachi inni kun immoo hamma danda'u utaaluu itti fufe. Ammas tuutni raachotaa carraaqqii sana dhaabee akka abdii kutatu irra deddeebanii iyyaa itti himaa turan. Innis daran utaalee dhumarratti boolla keessaa ba'uu danda'e. Yommuu inni ol ba'u raachonni kuuwwan waan nuti jedhaa turre hin dhageenye moo jedhanii gaafatan. Raachi sunis gurri isii akka hin dhageenye isaaniif ibse. Kan hamilee godhadhee achi keessaa bahuu danda'eef yeroo sana hunda waan na jajjabeessaa turtan natti fakkaataa ture jetteen. Dhaamsa waliigalaa seenichaa dubbiin namootaa jireenya namoota biroo irratti dhiibbaa guddaa geessisuu danda'a. Waan jechuu barbaadde osoo afaan kee keessaa hin bahin itti yaadi.